Mee waan tokkoon isin yaadachiisuu barbaada. Iyyaasuun boqonnaa 3 irratti Iyyaasuun saba Israa'el akkas jedhe. Yaa saba Israa'el, bor isin gidduutti Waaqayyo waan dinqisiisaa waan godhuuf of qopheessaa. Ameen. Ameen. Bor isin gidduutti Waaqayyo waan dinqisiisaa waan godhuuf of qopheessaa. Ergaa irraa jiru. Ergaa keetu. Ameen. Bor politiko Waaqayyo waan dinqisiisaa jireenya kee irratti waan inni godhuuf of qopheessa. Waaqayyo waggaa dhufu bara itti aanu kana jireenya kee keessatti karoora kee keessatti waan dinqii waan godhuuf of qopheessa. Mee namas bukkee jiruuni Waaqayyo bor waan dinqisiisaa waan godhuuf of qopheessa jedhaani. Iyyaasuun boqonnaa 3 irraa argattu kana kan yeroo biraanne booda hin dubbifna lallaba koomti garuu amma natti dhufnaan isiniif himaa jira. Iyyaasuun boqonnaa 3 irratti Iyyaasuun gaafa kana jedhu maaliif akkas jedha beektu? Yordaanostu fuuldura isaanii jira. Galaana diimaatu fuuldura isaanii jira. Hin ceetu jedhee qabee kan jiru. Isaan garuu ce'uudha qabu. Kanaaf waggaa haaraatti ce'uudhaaf guyyaa 3tu naaf. Baay'ee wal fakkaata wantichi. Guyyaa 3 dursanii ganama halkanii dhaqanii qarqara bishaan sanaa buufatanii. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasanii yoo ilaaltan dhaqanii qarqara bishaan sanaa buufatanii ganama barii dursanii utuu hin bariin utuu yeroon isaa hin gahin utuu sa'aatiin isaa hin gahin utuu yeroon isaa hin gahin utuu guyyaan isaa hin gahin dhaqanii qarqara bishaan sanaa buufatan. Guyyaa 3 achi erga turanii erga qophaa'anii booddee ergaa kana dabarsa. Yaa saba Israa'el, bor Waaqayyo waan dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf qophaa'aa. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uuf qophooftaniitu? Haleluuyaa. Macaafa moototaa boqonnaa macaafa moototaa isa 2ffaa keessaa iddoo tokko dubbisaa. Macaafa moototaa isa 2ffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irra jira. Sagaleen har'a walii wajjiniin ilaalla. Macaafa moototaa isa 2ffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin sa'aatii keenyatti dhimma ba'uudhaaf akkas jedha. Yommus Elsaa'i dubbii Waaqayyoo dhagaa. Maaloo dhagaa? Dubbii Waaqayyoo. Dubbii koo dhagaa hin jenne. Dubbii Waaqayyoo dhagaa. Bor yoowwana karra Samaariyaa duratti daakuun ba'ees akka kiiloo 7 fi walakkaa meetii tokkotti garbuun akka kiiloo 15 meetii tokkotti hin gurgurama isaaniin jedhe. Iddoon amma ilaallu kuni macaafni moototaa boqonnaan 7 lakkoofsa 1 kuni Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 wajjiniin walitti dhufa. Innan sila sitti Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5. Walumaa gala isaa gaafan kana gabaabsee sentensi tokkoon isiniif kaa'u. Elsaa'i garbichi Waaqayyoo saba kanaan maal jechaa jira? Waaqayyo bor wanta haaraa godha. Ameen. Ameen. Waaqayyo bor waan dinqisiisaa godha. Waaqayyo bor waan ati bukeetti hin yaanne godha. Waaqayyo bor waan ati hin yaanne hin tilmaamne godha jedheetu itti hima. Barri suni bara biyya magaalaa Samaariyaa keessatti beelli ture. Beelatu ture. Wanti nyaatan hin turre. Udaan hin jaaqomtanii nyaachaa turan. Mataa harreeftanii nyaachaa turan. Inni iyyuu gaafa dhumu keessa baasii waan baay'ee nama gaddisiisu haati mucaa ishee qaltee nyaachaa turan yaadatu. Yeroo itti haati mucaa ishee qaltee nyaattu ture. Yeroo itti beelli inni jibbisiisaan turedha. Bokkaan hin jiru, maasiin hin jiru, lafti roobu hin jiru, lafti galfatan hin jiru, wanti dhaabanii biqilee guddisanii galfatan hin jiru. Iddoo akkasii keessattitu namni dhufee ilaa dubbii Waaqayyoo dhagaa yoo gurra qabaatan bor yoo wana
magaalaa kana keessatti wanti haaraan hin ta'a. Namoonni warri kana dhaga'an amma kun amanamuudhaaf nama rakkisu kun baay'ee nama rakkisa. Namoonni warri kana dhaga'ani isaaniif wanta haaraa ta'e namni dhageenyi tokko garuu jira ture. Motora kaanii tokko akkas jedheeni ulaan Waaqayyoo baname iyyuu ergamoonni Waaqarraa dhufan yoo gad nammanii nutti dubbatan iyyuu kun tasumaa hin ta'u jedhe. Maaliin ilaale beektu? Ija fooniitiin ilaale, sammuu fooniitiin ilaale. He depends on the fact surrounding him. Wanta naannasaa jiru irratti depend ta'etu ilaala. Har'a ergaan isiniif qaba. Dubbii Waaqayyoo dhagaa. Ameen. Dubbii Waaqayyoo dhagaa. Ameen. Bor Waaqayyo jireenya kee keessatti waan dinqii hojjeta. Ameen. Har'a afur qulqulluu kan isin jiru waldaan dhagayu. Bor Waaqayyo jireenya kee keessatti wanta dinqii hojjeta. Ameen. Kanaaf egaa baroota darban keessatti wanta baay'ee gooneetu ta'uu danda'a. Waan baay'ee yaalteetta ta'uu danda'a. Waan baay'ee falteetta ta'uu hin danda'a. Akkuma amala ta'e immoo namni gaafa waggaan tokko mee waggaa haaraatti ce'u New Year's Resolution waan jiru baafata. Waggaa dhufu wayitii kun hir'isa jedhanii warri pilaanii baafatan jiru. Waggaa dhufu biyya akkasiin dhaqanii warri pilaanii baafatan jiru. Waggaa dhufu vakeeshinii iddoo akkasitti ba'uudhaan qaba jedhanii warri pilaanii baafatan jiru. Pilaanii waggaa haaraa jechuudha. Namoonni immoo sammuu hin qabne feesbuukii irraa kaleessa waa tokko dubbisan ture. Gurbaan tokko maal jedhee maxxansaa amma gaa amma maatte waan jedhame waa'ee pilaanii baafachuuti. Inni kun immoo maal jedhaa yaa Waaqayyo pilaaniin baasuu waggaa dhufu maalan godhu pilaaniin baasuu maalan godhaa ati naa baasuu. Yaa isin galeera namoonni waa'ee mataa raaftan. Waaqayyo Alaazaariin iyyuu keessaa gaafa kaase dhagaa morraa kaasaa jedhe haaleluyyaa. Pilaanii baasuu qabda. Yaaduu qabda. Aakshinii fudhachuu qabda. Kanaan dura si'a lama si'a irra deemee dubbadheera garuu mukaaf tokko caagolee barsiiseera. Waaqayyo nama hin jijjiiru jedhee san dubbadhe yaadatu mani. Mee namoonni harka isaa keessa yaadatan kana. Waaqayyo nama hin jijjiiru. Waaqayyo situ of jijjiira. Waaqayyo akka ati of jijjiirtu carraa siif kenneetu carricha keessa jijjiira. Waaqayyo si dammaqsa. Erga dammaqxee booddee immoo dubbii Waaqayyoo dhageessi jedha. Dubbii Waaqayyoo gaafa dhageessu opportunity si laateetu opportunity kana keessa ati transform taata. Ameen. Kanaaf egaa namoonni baay'een kan isaan jireenya isaanii fixanii fi yaa Waaqayyoo na jijjiire itti dhaabbatanii eegu. Amaluma isaaniitti dhufa yaa Waaqayyoo na jijjiire. Ergaan illee darbaa fi egaa Waaqayyoo na jijjiire. Waaqayyoo illee naa hojjeta jechaanii mee egaa Waaqayyoo jedhu jedheera Waaqayyo. Waaqayyo hubannaa sana nuuf kenna. Kanaaf maal jechuudhaan barbaade waggaan tokko gaafa dhumee gaafa biraatti ceenu pilaanii baafanna. Pilaanii baafachuun gaariidha garuu pilaaniin keenya akkamittiin hojiirra ooluu danda'a? Akkamittiin milkaa'a? Milkaa'umni akkamittiin haafta? Akkamittiin lafa garaa koo ga'a? Akkamittiin kana raawwadha? Akkamittiin inni Waaqayyo baroottan keessatti dubbate ijaan hammadhee argadha? Akkamitti boojuun kun adeemia kan jedhu kun yeroo baay'ee hin yaadu. Har'a kan nuti ilaallu isa kana. Iyyaasuu boqonnaa sadii lakkoofsa 5 sila an jedhe sana irratti yaa saba Israa'el dhagaa bor Waaqayyo isin gidduutti waan dinqisiisaa isaa hojjete. Egaa dukkanaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Nama si bukkee yeroo jettu dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Bor Waaqayyo waan dinqisiisaa si keessatti hojjeta. Amma immoo nama kan biraadhaan jedha eenyu beektu ofii hin jettu ofii yaa namummaa koo dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Bor Waaqayyo waan dinqisiisaa si keessatti hojjeta. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Waaqayyo meentaalitii kana keessa akkamitti jiraatu barbaada. Waaqayyo afur akkasii keessa akkamitti jiraatu barbaada. Kanaaf egaa waan akkasii ta'uudhaaf wanta sadii duwwaa dubbadhee tan lafa kootu mura. Number 1 dammaquudha qabda. Dammaquudha qabda. Waaqayyo akkamitti hojjeta. Namoota akkamiitu milkaa'a. Let me show you something. Yeroo baay'ee namoonni maal godhu sitti fakkaata.
namoonni ammas teessanii dhaggeeffattanis ta'e namoonni rekoordin kana online dhaggeeffattanis yoo ta'e yeroo baay'ee namoonni lafa dinqiin jiru barbaachuu fiigu. Waaqayyo bor dinqii si keessatti akka hojjetu irraanfatteetu dinqii barbaacha fiidda. Dinqii barbaacha gaafa fiiddu dinqii arguun dhiiftu hin agarta. Ija keessa hin agarta malee garuu irraan hirmaattu. I will show you. Namoonni utuu jilbeenfatanii Waaqayyoon hin kadhatin, utuu Waaqayyotti hin maxxanin, utuu jaalala Waaqayyoo hin argisiisin, utuu ulfinni Waaqayyo barbaadu Waaqayyoo ulfinna sana hin kennini kan isaan godhanii lafa konfiraansii jiru konfiraansiitti fiigu. Achi gaafa kan somaa hin argatanii warra jilbeenfatanii fuula Waaqayyoo dura turanii warra Waaqayyoon obsaan eeggatanii isaaniif dinqii ta'u ilaalaniitu harka isaa irra kaawwatanii galu. Asii immoo iddoo biraa jiran immoo achii ba'anii immoo iddoo biraa sana immoo dhaquu isa barbaachuu. Dubbiin isaa isa kana miti. Yaa obboleessa koo na dhaga'i, yaa obboleettii koo na dhaga'i. Waaqayyoo ati sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhu. Gab jedhii Waaqayyo duukaa ta'i. Bor Waaqayyo dinqii si keessatti hojjeta. Ameen. Bor Waaqayyo dinqii siin hojjeta. Ameen. Bor Waaqayyo dinqii siif hojjeta. Ameen. Bor Waaqayyo dinqiidhaan si adeemsisa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kun addaan baasee nu galuu danda'uu qaba. Maaliif namoonni dammaquu dhabuunsaan ka'e eengadda waa tokko dubbadheen ture yeroo Kiristoos Yesuus dhalate ergamoonni sun dammaqanii horii isaanii tiksaa waan turaniif ergamaan gaafa dhufee dammaqsuu isaan hin barbaachifne jedhe yaadatoota garuu asa kompaariizan mana hidhaatti Phexrosin bira gaafa dhaqe maal godhan jedhe mana hidhaatti Phexrosin bira gaafa dhaqe Phexros rafaa jira waan ta'eef the first thing he has to do is he has to wake him up kaasuutu irra ture. Kanaaf egaa nama dammaqee jirutti hojiin Waaqayyoo dinqiin Waaqayyoo hojjetamuudhaaf salphaadha. Because he is already awake. Dammaqee jira waan ta'eef. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraa isin dubbisa mee akka nuuf galutti gurmaaf miiqeen dubbisa gara warra Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 14 yoo dubbise akkas jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Ati yaa isa raftuu dammaqi lakkoofsa 14 irraa. Ati yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaas ka'i Kiristoosis siif ibsa. Mee jedhaa duukaa ati yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i Kiristoosis siif ibsa. Dammaquu danda'uu qabda obboleessa koo lakkoofsa 15 egaa attamitti akka deddeebitan haleelaatii ilaalladhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif guyyoonni kun guyyoota hamaa waan ta'aniif baroonni kun baroota hamaa waan ta'aniif baroonni kun baroota dhumaa waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin irratti hojjedhaa. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin irratti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kana hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Lakkoofsa 14 dubbise gaafa walitti cuunfee isin argisiisu dammaqi warra du'an keessaas ka'i Kiristoosis siif ibsa. Hafuura qulqulluudhaan guutame. Hafuura qulqulluudhaan walqixxeesse. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Dammaquu danda'uu qaba. Inda baala aayiroo soo maasamaadha. Wallaalota hin ta'inaa. Barri kun bara hamaadha. Barri kun bara dhumaati. Namoonni baay'ee keessan beektu. Bara ammaa kana bara akkamii akka ta'e namoonni baay'ee keessan beektu. Barri ammaa kun bara akkamii akka ta'e namoonni baay'ee keessan beektu. Ijoollee shishifii iyyuu beektu. Maaltu ta'aa jiraa jettanii hin agartu. Amma kaleessu mallee mana namaa keessa dhaqee cuuyyaan nama waraana gurbaata. Isaan dhimma isaanii ayyaana dhaloota Kiristoos kan isaanii ayyaaneffachaa jiru warra Joosh ol lixee dhaqee namoota taa'ee nyaata dabree duulaa taa'anii nyaata nyaachaa jiru. Dhugee fudhatee dhaqee nama shaa waraana keessa deemu. Achii bahee muddatu gaafa dhaqu mana lafa ta'an sagalan immoo dhaqee tempalli isaanii achitti immoo cufaatee ol lixuu hin dandeenye. Bara akkasii keessa jirra. Qoosaa isinitti fakkaate. Isin iyyuu immoo agartaniittu. Jireenya keessa irratti agartaniittu.
fayyaa mana gaafa konkolaataan lafa jirtee dhufee isin agartaniitu. Tuunna gaarii hamtanii konkolaataan dhufee isin dhufee agartaniitu. Garuu isin homaa hin taane. Isin homaa hin taane. Rifeensi kee waa tokko hin taane. Gogaan kelleen soofamne. Maaliifi Waaqayyo si wajjin hin jira waan ta'e. Kanaaf maal jechaa jira? Dammaqaa warra galataataa dammaqaa hafuura qulqulluun eeguusaa qabaadhaa. Hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Nama laaltanii dhuufaminaa. Waaqayyoon ilaalaatu socho'a. Waaqayyoon waa gargaaru. Point number 2. Akkaataan itti boru Waaqayyo dinqii hojjeta jireenya kee irratti jedhu kun dinqii sana argan. Baroottan baay'ee keessatti ergaan nuuf darba. Nutti dubbata Waaqayyo. Kan nuti isa bira ga'uu dandeenyu waa tokkoon jireenya gooftaaf ta'u jiraachuudhaan. Mee nama si bukkee jiru jireenya gooftaaf ta'u jiraachuudhaan. Jireenya Waaqayyoof ta'u jiraatu kun isa. Jireenya Waaqayyoof ta'u jiraatu. Waa'een Waaqayyoo give and take miti. Eeyyee jireenya cimuu danda'a. Eeyyee haalli sitti ulfaachuu danda'a. Ati garuu jireenya Waaqayyoof ta'u jiraadhu yeroo sana agarta dinqii. Qolaasiyaas boqonnaa 1:9-14 dubbifame. Jireenya Waaqayyoof ta'u gaafa jiraattu Waaqayyo inni manaa si baase karaatti sin hambisu. Jireenya Waaqayyoof ta'e gaafa jiraattu Waaqayyo inni si jalqabsiise utuu sitti mursiisin karaatti sin deebisu. Akkas jedha Qolaasiyaas boqonnaa 1:9-14. Jireenyi gooftaadhaaf ta'u jiraachuun yeroo hundumaa waanuma isinitti tolu gochuu hojii gaarii ta'e hundumaattis ija godhachuu Waaqayyoon beekuttis akka guddataniif kadhachuu keenya. Lakkoofsa 11 obsa hundumaaf garraamummaadhaan waliif danda'uudhaaf akka aangoo isa ulfina isaa keessaa dhufuutti jabina hundumaan jabeeffama. Abbaa keenya isa ifa waaqarraatti qooda warra isaaf qullaanii keessaa hirmaachuu isin dandeessisuuf galata dhiyeessaa. Lakkoofsa 13 inni abooduu kanaa jalaa nu baasa. Gara mootummaa ilma isaa jaallatamaattis nu dabarsa. Inni dukkana keessaa nu baase gara mootummaa isaattis nu dabarsa. Maal jechuudhaan barbaade? Waaqayyo si waamee sitti dubbatee si dhaabee nama deebi'ee si kaadhuuti. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Waaqayyo waaqa nama jalqabsiisee yaada isaa kaasu miti. Waaqayyo waaqa manaa nama baasee karaatti nama gatu miti. Waaqayyo waaqa karoora tokko siif kennee karoora sanaa utuu galmaan hin gahin yaada isaa kaasu miti. Waaqayyo inni si jalqabsiise si xumursiisa. Ameen ameen. Waaqayyo inni si jalqabsiise si xumursiisa. Waaqayyo inni jalqabsiise si xumursiisa. Ameen. Eeyyee kana wallaaluu keenyaan kan ka'e waan baay'ee namoonni baay'een jalqabbiin keenya gaarii ta'e gidduutti dhaabneera. Mee yaadaa keessumaa waggaa mamma darbe kana keessatti waan tokko murattee kaate garaa kutattee hidhattee kaate hojjechuuf pilaanii baafattee ija isaa dhabuudhaan kan niifte jirtaa? Waaqayyo siif kakatee, Waaqayyo sitti dubbatee, Waaqayyo kanan siif godha jedhee ergaan siif darbee abjuu agartee namoota meeqatu abjuu argee abjuu isaa nutti himanii jajjabeessanii booddee bobadan yaadatanii kan isin yaadattan ta'a annan yaadadha. Yaadachuu keessa bahee Waaqayyo jalqabatti dur gaafa xinnumaa guutuu kan inni dubbate har'a irraanfatu. Sababni dhaabbachuu kootii isa galanni Waaqayyoo. Namni Waaqayyoon ilaalee tarkaanfatu hin socho'u. Wanti saraasu hin jiru. Namni haala ilaalee tarkaanfatu
haalu maandeema haalli gaafa mijaa'u hin jabaata haalli gaafa mijoofne hin dhaabbata haalli gaafa itti badaa deemu hin bada waaqayyo kana nu hawwachuu jireenya ittiin dinqiin jireenya namaa keessa ta'u tokko meesinitti hima waa'ee namaa miti wankooti isinitti hima waaqayyo naaf hojjetta gaafa naan jedhu no waaqa osiif hin hojjedhu ofii kootiif hin hojjedha jechaa nama tureedhaan gaafa immoo cimee dhufee waaqa naa hojjetta siin hojjedha garuu waan an barbaadu jalqaba si hojjechuudhaaf tokko lamaan naa kenni nama jedhee waaqa rakkisaa tureedhaan waaqayyo garuu gaaf tokko naan jedhe ati dhaabbadhu hojjedhu hin agartaa of keessatti naan jedhe utuma hojjechaa jiru arguu jalqabee utuma hojjechaa jiru jireenya waaqayyoo hojjechuu jalqabee utuma hojjechaa deemuun dinqii arguu jalqabee waa'een waaqayyoo namni dhufee har'a sitti raajee har'a makaatee raajii taatee baatee fiddamti. Waa'een waaqayyoo raajii taatee dhibamuudhaa fi raajii godhamuu barbaadee dadhabti. Achuma dhaabbattee jireenya kee keessatti ayyaana waaqayyoo eeguudha. Yeroo sana immoo biyyi lafaa akkan as raasee achi sirraasne jabaattee dhaabbachuudha. Abdii akka hin kutanne abdii kee waaqayyoo irra kaawwachuudha. Fakkii tokko isiniif kenna. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Mee namni shimala beektan? Shimala beektu miti? Shimala garuu dhaabdanii beektu? Shimala barhaamatti agarrabni? Akkaataa itti shimalli dhaabuun gaaf tokko saayintifikaalii naashinaal jiyoogiraafii irratti ilaalaa ture. Biyya Chaayinaa keessaa isaan hojjetu yeroo baay'ee kanaafi akkuma isa biyya keenya barhaatti biqilee guddata osoo hin taane akkuma nuti asii biqilaa dhaabnu biqilaa isaa dhaabanii kunuunsu. Waan ta'eef inni mudaka ni gaafa dhaaban step by step isaan laala. Shimalli kun lafa keessa arganii dhaabu. Erga dhaabanii booddee bishaan itti naqu. Homtuu jiru. Ji'a tokko homtuu jiru. Ji'a sadii homtuu jiru. Sa'aatii qooda jalaa gubajaa hin lakkaa'u. Waggaan hin lakkaa'u. Waggaa tokko bishaan itti naqaa ba'anii homtuu waliin bahu. Maal gootu? Maal gootu? No, si gaafanne maal gootu? Haati isin qottamti laficha qottee waan biraa facaastamni isaan garuu beeku waan isaa waan ta'eef ija shimalaa achi dhaabaniiru shimallatti keessaa akka ba'u beeku waan ta'aniif itti fufu bishaan bobaasu waggaa lammaffaa osoo jiru waggaa sadaffaa osoo jiru baay'ee nama dhiba nanna himmataan akkoo no waan hin jirre tarii ija hin taane dhaabanii jedhe isaan garuu dhaqanii ammas bishaan humtu naqu yeroo bishaan isaa eeganii bishaan isaa namatti naqu waggaa arfaffaatti homtuu hin jiru bishaan namatti naqu isaan gaafa waggaa shanaffaa huruu ol baafatti. Isaan tokko gaafa waggaa shan booddee huruu ol baafate shimalli kun wanti isa qabu hin jiru bakka hin ka'a lafatti. Utuu hin beekin bakka samaa ga'u isaa agartu. Why am I sharing this with you? Waldaan kun waldaa machaa amantiiti. We walk by faith, not by sight. Waaqayyo sitti dubbate. Isa waaqayyo sitti dubbate qabattee kaanaan ija kee waaqayyo irra duwwaa kaa'uu qabda. Ija kee waaqayyo irra gaafa keessu bukkee keetti namni dadhabuu danda'a ati garuu hin jabaatta. Bukkee keetti namni kufuu hin danda'a ati garuu hin jabaatta. Qilleensi hamaan dhufuu hin danda'a ati garuu hin jabaatta. Ogolee kee wanti laafis wanti baay'een sitti darbatamuu danda'a ati garuu hin jabaatta. Inni waaqayyo sitti dubbate ta'ee dhiisuu arguu dandeessa ati garuu hin jabaatta. Ergaan siif darbee yeroo ati eegdetti siif raawwachuu dhiisuu hin danda'a ati garuu hin jabaatta. Yeroo sana ulfinni waaqayyoo si keessatti mul'ata. Yeroo sana waaqayyo dinqii jireenya kee keessatti hojjeta. Utuma hin beekin iji kee banamuutti qaba. Utuma hin beekin gurri kee banamee sagalee waaqayyoo dhaga'uutti kaata. Obboleettii tokko ture waldaa kana keessaa tokko dhugaa baatee ture. Harka isheetu cabe. Harki ishee gaafa cabu waan gootu dhabde. Xobbee dhareefu kiristaanaatti. Bilbiltee namaan naa kadhachaa jechuus hin barbaanne lafa gaanii arguus hin barbaanne waaqootti hin boo'e jette isa booddee maal gaafa gootu firan qabdu gaafa wangeela baneen jette wangeela gidduu harkoo kaa'itan jette amantii maseeti harkoo harka wangeela gidduu kaa'itan yaa waaqayyo anoo firan qabu firri koo harka koo kana cabbiin ture yeroo cabbii kufte firri koo kana namoonni baay'een beektu kana firri koo harka kooti ana haala hin qabu haati koo harka kooti abbaan qabu harkuma koo tanaaf abbaadha. Nama gargaaru qabu gargaarsi koo harka kooti amma harka koo cabe akkamittan jiraadha itti boruutti kaate waaqayyooti. Nama mul'ata argee hin beekne nama sagalee waaqayyoo akkas jedhaa hin beekne
sagalee waaqarraa dhufe gurra kootiin sagaleen dhaga'e jette harka kee fayyeera kaasinaan jedhetti. Gaafan kaasu jette harki koo inni sila cabe hin fayyee jette galanni waaqayyoo. Maal jechuun barbaade? You really need determination, not just determination, you need extremely strong determination. Yeroo sana murannoo ati gooteen hundi waaqayyoo si keessatti dinqii hojjeta. So maal jechaa nan jira waaqayyoof of kennuudhaan jireenya waaqayyo barbaade jiraachuudhaan waaqayyo fuuldura dhaabbachuudhaan waaqayyoon obsaan eeggachuudhaan immoo dinqii waaqayyoo arguu dandeenya. Isa dhumaa wanta darbetti qabu dinqii waaqayyoo arguun barbaadda. Do not live in the past. May labas bukkee jiru. Do not live in the past. Waan darbetti qabu jedha labas bukkee jiru. Waan darbetti qabu rakkoon keenya rakkoon nama foonii baay'een keenya we live in the past. Manooriyaan keenya past tensiidha. Manooriyaan keenya miidhama obboleessa kanarraan ga'edha. Laftan keessa jiraadhu miidhama intalli tokko kanarraan geessedha. Laftan keessa jiraadhu miidhama obboleessa tokko kanarraan ga'edha. Miidhama sabni tokko kanarraan ga'edha. No, isa darbe keessa hin jiraatin. Waan darbetti hin qabamin iddoo isaa eenyutti qabame? Waaqayyotti qabame. Waaqayyotti maxxani waan darbetti hin maxxanin. Waan darbe keessa gaafa jiraattu isa haaraa arguu hin dandeessu. Mee deebishoo ibsa malee. Fakkiin gaarii asii argachuu hin danda'u garuu imagine kottu mee bal'isa. Harka lamaan laa qabadhu fuuldura meeqa tola laa kana harka lamaan laa. Rakkoo nuti qabnu wanta harka keessaa qabnu yookiis in the past wanta laphee keenya keessaa qabnu akka fakkeenya kanaatti yoo fudhanne gaarii nutti fakkaata. Komeen gaarii nutti fakkaata. Jibbi gaarii nutti fakkaata. Wallabinsi gaarii nutti fakkaata. Yeroo hundumaa jedhanii dhiitu xalee jiraachuun waan gaarii nutti fakkaata. Gadhiisuu hin dandeenyu. Amma kan harka lamaan baatee jira waan ta'eef kana fudhachuudhaaf maal gochuu qaban? Isaan gadhiisuu qabu. Ilaalaa kana. Fudhu harka. Akkamitti fudhachuu danda'a? He is busy. Baay'een namootaa kana we are busy living in the past. We are busy dwelling in the past. Adiraashaan keenya isa darbe keessa waan darbetti qabne waan jiraannuufi waan fuuldura arguu hin dandeenyu. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin darbe durkaa lafa haa ta'u gadhiisi. That is what we need. Rakkoon qabu dhaqita. Maal jechuudha hin barbaade? Namni jireenya isaa keessatti lapheen isaa guutuudha. Garaan isaa guutuudha. Waan darbeen qabamee, qiimiidhaan qabamee, jibbaan qabamee, ooddeedhaan namni waaqayyoon oodu jira. Namni waaqayyoon oodu jira. Waaqayyo waan akkasii naan goone ati si duukaan jira naan jetta. Sin gargaara naan jetta. Akkas naan jetta. Meerri anoo kana argaan jiru jedhee namni waaqayyoon waaqootti gungumu jira. Waaqayyo garuu maal jedha beektu? ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። ሁኔታዎች ሁሉ ለበጎ ነው። ኧረ waaqayyo ሁሉና ሰነፈቅ waaqayyo waa'ee kana irratti waan dubbatu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Kanaafis waaqayyo isa durii hin yaadatinaa. Maaloo? Isa darbe yaadatinaa. Wanta darbettis yaada keessan hin hidhinaa. Irra deebi'a. Isa durii hin yaadatinaa. Wanta darbettis yaada keessan hin hidhinaa. Kunoo ani wanta haaraa nan godha. Kunoo waan dinqii nan godha. Inni immoo ammayyuu as ba'uuf jira. Isin hin argitanii. Ani lafa onaa keessaa karaa nan baasa. Lafa duwwaa keessaas bishaan nan yaasa. Ani dandeettii akkasii hin qaba. Ani waaqa lafa onaa keessatti karaa baasuudha.
Ani waaqa abidda keessatti nama jiraachisuudha. Ani waaqa lafa onaa keessaa bishaan burqisiisuudha. Ani waaqa dhagaa keessaa bishaan baasuudha. Ani waaqa samaayii duuma isa qabnirraa bokkaa roobsuu danda'uudha. Isa darbeetti hin qabamini. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenyarraa waan darbetti qabamu nurraa kan abaarsi nurraa kan cabe haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusin abaarsa akkasii sirraa cabu. Maqaa Yesuus Kiristoosin adeemsa keerraa waan darbetti qabamu sirraa haa lafa dha'u. Maqaa Yesuusin sirraa lafa haa dha'u. Iddoo isaa Waaqayyootti maddani. Waan darbetti qabamu irra Waaqayyootti qabame. Waan darbetti qabamu irra hunda Waaqayyootti qabame. Waan darbetti qabamu irra jireenya Waaqayyootti qabame. Waan darbeen aaduurraa Waaqayyoon galateeffadhu. Waan darbetti ittanuurraa, waan darbetti miidhachuurraa, waan darbetti aaduurraa abaarsa kana ofirra dhabuune eebba Waaqayyoo isa ta'e ulfina Waaqayyoo arrabni keenyaa odeessu. Akkas jedha Daawiti, ani hunduu nan jiraadha. Dinqii Waaqayyo naaf godhine odeessa. Ani hunduu jireenya jiraadha. Dinqii Waaqayyo naaf godhine tokko tokkoon himayna. Har'a Waaqayyo afaan keenyatti dhimma haa ba'u. Afaan keenya isa darbe odeessuurraa dinqii Waaqayyo odeessuu haa danda'u. Kanaaf egaa mee kottaa akkas goona. Guyyaa lamaaf walakkaa duwwaatu hafe. Waggaa haaraa ce'uudhaaf. Kottaa Waaqayyoon qabannee ceena. Kottaa murtoo goonee ceena. Mee yeroodhuma lallaba kanatti dhaggeeffattanitti murtoo kana godhaa. Hamma ammaatti ofii kootii faleera. Hamma ammaatti as fiigeera. Waan ani hunda qabu natti fakkaate, waan ani beekumsa qabu natti fakkaate, amma ka'ee garuu har'aa ka'ee garuu karaa koon sitti kennadha. Har'aa ka'ee garuu harka koon sitti kennadha. Har'aa ka'ee garuu yaada koon sitti kennadha. Har'aa ka'ee garuu jireenya koon sitti kennadha. Yaa Waaqayyo ati na geggeessi. Karoora koon sitti laadha. Ati na geggeessi namni Waaqayyo. Yeroo kana Waaqayyo seensa akkasiin jedha. An bor waan dinqisiisaan jireenya kee keessatti hojjedha. Bor wanta haaraatu ta'a. Waggaa dhufu wanta haaraatu ta'a. Bara dhufu bara eebbaa siif ta'a. Bara dhufu bara jireenyaa siif ta'a. Bara dhufu bara kakuu kee itti haammattu siif ta'a. Bara dhufu bara boojoo kee itti dhiifatu siif ta'a. Mee kottaa guyyaa lama walakkaa hafte kana fuula Waaqayyoo barbaaddannee Waaqayyoo wajjiniin ceena. Ol kaan dhaabbanne Waaqayyoo kana.